درسي كل شنفة برنوت أخلاقه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت أخلاقه ما تدرين كنيرا الحكمة كان جلوتاء. حكمة جتشون أقوما بكمس جتشون. حكمة جتشون فعل ما ينبغي وان بربادة متوكو akka barbaadamutti yeroo barbaadamu keessa hojjechuun hikmaa jedhama jedha Ibnul Qayyim rahimahullah. الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه. هراوين akka jedhutti ammoo hikmaa jechuun wanta tokko tolchanii bakka inni kaa'amuu qabu kaa'uu jechuudha. Yaani Ibnul Qayyim kanuma hunda of keessatti qabata. Egaan hikmaa laalchisee ربيني قرآن ساكي ستني دبتا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كر ربي كيتيتي وامي قر ربي كيتيتي وامي حكمة دان وقمان جتشودا وهو حكمان كني الدليل الموضح كرا رقا رقا الديسين متقرسيسو waan shakkii yookiin yaada wal fakkaataa ta'e tokko kallattii tokkotti deebisee sirreessee namaaf himutu hikmaa jedhamaa jedhu. Hikmaa jechuun isa kana. yu'ti al-hikmata man yashaa wa man yu'ta al-hikma faqad utiya khayran kathiira. Rabbiin beekumsa yookiin ogummaa abbaa barbaadeef kenna. Abbaa barbaadeef kenna rabbiin beekumsa. Namni rabbiin beekumsa isaaf kenne dhugumatti khayrii hedduu argatee jedha rabbiin. Egaan akka hamma jedhamutti hikmaan rabbiin namaa kennu kun waan barbaadamu waan hojjetamuu qabu hojjechuu, akka hojjetamuu qabutti hojjechuu, yeroo hojjetamuu qabu keessatti hojjechuu yookiin waan tokko tolchanii bifa sirrii ta'een bakka inni kaa'amuu qabu kaa'uutu hikmaa jedhama. Yoo jedhamu namni yeroo hundumaa rabbiin kana isa waffaqee jennaan hikmaadhaan jiraatu kun waan guddaa argateera jedhama. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. dhugumatti nama Luqmaan jedhamuuf hikmaa kenninee jirra. inni kun dhugaa yookiin haqa beekuutu hikmaa jedhama. isarratti rabbii kee galateeffadhu jenneeni daballee jedha rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. حكمة إلى التسانية كنجدو لا حسد إلا في اثنتين. وانت هون جرو ولما كيست ملي جدني إسسنا لمن كيساتوكو رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. كان هومو نما ربين حكمة إساف كني أقوما إساف كني بيكمسا إساف كني بيكمسا إسا كانني هل كانتني مرتي قلو nama kasii kana ta'uutu hawwama. kennaa rabbiin nama kanaa kennitu hawwamaa jedhu. Nawawiin akka jedhutti ya'malu biha wa yu'allimuha ihtisaban wal hikmatu kullu ma mana'a min al-jahli wa zajara 'an al-qabih. kan inni ittiin murteessu jechuun kun kan inni ittiin hojjetu nama barsiisu mindaatti sabatee jechuudha. kan hikmaan ittiin murteessu yookiin namni kun beekumsa isaa kanaan kan inni murtii godhu jechuun akkas. akkasuma hikmaa jechuun jedha Nawawi yeroo hiiku waan wallaalumaa itti nama geessu hojjechuurraa nama dhowwuu fi yaani nama ittisuu fi akkasumas waan fokkataa ta'e irratti argamuu kan nama ittisutu hikmaa jedhamaa jedha. rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ibna abbaasiif kadhatanii allahumma allimhu hikmata yaa rabbi hikmaa barsiisii jedhan. هيك كنا كيست وان باقي جدمه هيكمه. والأقرب أن المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن. اللهم علم حكمة جتشون يا رب قرآنه بچو إساف كني جندتي قرآنه بچو إساف كني جتشو أجره. إذن ولما قالت حكمان وان قدادا وان الرتس لينجي أموك أبو بؤا قدانس كنسر أرقمو وانت ربي نسفار سيجرود أرجو مساتي تأيه.
ابن عيينان أكجلت كان يقال إن أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الحكمة وفي الآخرة الرحمة. الرجودة وانتين قربتش توكو أرقته جدامي فضلين يوكي أرجمني قدان وانتين نمتوكو دنيا رتي أرقته جدامي دبتمو حكمة قباتشو نمات. آخرات مو نمتوكو أرقته جدامي وانتي يادمو رحمة ربي أرقتشو. آخرات رحمة نما برباچسا دنيا رتي مو حكمة نما برباچسا جتشو. ليس هدية أفضل من كلمات حكمة تهديها لأخيك. عبد الرحمن الحنبلين أكجلت هدية كنا قدا كان جدامو هنجرو جتش حكمة جتش بيكم سان دبتم دبي غاري أتي أبوليسا كيتيف هدية كني تجعل حكمة جتشون أقوم جنين راوان تجرو بك بربادة مقاودا دولة جنين جرى isa kana nama sanaaf kennuu kee kan caalu hin jiru jedha. Hadiyyaan guddaan namni jecha hikmaadha namaa kennuudha. Bu'aa hikmaarraan argamu ilaalchisee qabxiilee hedduutu ka'a. Isa keessaa inni tokko min fawaa'id al-hikmati annahaa xariiqun ilaa macrifati illaahi azza wa jalla mawsuulatin ilayhi muqarribatin minhu وحينها ينقطع العبد عما سواه ولا يطمع في غيره. حكمان منك أبو حكمان كن كرائت ربي أفي برانو كان ربي التنمجيس ربي التنمدهيس قربتي توكو يو حكما كان إس ربي نسا وفاك يا جنان اتي ربي سات الياتي سنبودا كان برارا نجئت ربي ملي وان برارا أبدي كتتا أكسما سنكج ربي سا ملي وان بران كجيرو قاف حكماك أبجد أمو نمني ربي ساتي ولدت الإهاتا دا نما بران كجيلو نما بران رهين هوو جتشار. إسيني سمات من سمات الأنبياء ملتولي أنبياتي ملتولي علموتا تنجتنيت كان نموني صالحتان اتين أدبهانيدا أكسما نموني دعواك أبد نموني قرى ربي تنمواما حكماتان كان برارا اتين أدبو حكماك أبو جيشو صالحوني نبيوني ملتو سانيتي حكمان. فائدة حكمان ما كنتو كيستي الإصابة في القول والسداد والعمل. نمتوكو حكما قبا يوجد أمو جيشيسا سري الأفافي وان هجتو كيستي حق أساف قطما هجين ساس هجي سري تاو الربو أجتشود. فائدان إنك أبو سقودان ساكان إني برا صدركان ما كنا أولكاستي كبجدي قدونا ماتي akkanni kabaja argatu ulfina argatu isa taasisa jechaadha. Inni shanaffaan aqliin nama kana sammuun nama kanaadha guutuu ta'uu agarsiisa. Maaltu hikmaa qabaachuun. Inni jahaffaan isheen nama kana gara wanti inni hojjetu kun seera islaamaatii wajjin akkanni wal fudhatu isa taasisa. Yaani عقلي قبا يمكن حكمة ربي نسوا فقيرة وانتف وان هجتو كان سير ربيتي وجين شريعة ربيتي وجين كرا ربي نتي أجج وجي والفلاتشي سو بربادا زتشول. نمني حكمة قبو فقوت إلالي أرقى لبو ساقل قليسا روحي سا إيكا ولما قلت يا نساء أجيلا أكتو إسا تاسسا. نمني حكمة قبو uffata waqaaraa yookiin ammoo uffata tasgabbii uffata kanatu isarra jiraatu. Kana jechuun maalinni haalli sochiisaa ajalaa of keessaan qabu hiila jarjarrii jechuudha. Kiyaanaan qabu ulfina qaba namni kun haybaa qaba gaaddiddoon isaa ulfaataadha jechuudha. Inni biraa namni hikmaa qabu akka rooba bokkaati yookiin akka bokkaati. bakka dhaqetti bokkaan faayidaa fida akkas bakka dhaqetti faayidaa namaa buusa. Hikmaan arraba nama kana akka inni waan badaa hin hojjenne isa tiksa. Akka inni hikmaan kun wa'id bakka hin barbaadamnetti akka hin argamne isa taasisa jechuudha. Egaa kun baay'ee keessaa isa xiqqaadha. Hikmaan kanaa oli bu'aan isarraa argamu. Hikmaan hikmatun ilmiyyatun nazariyyaa. حكمة يمكن بكم ستوريد أن نفكن برة متجرى. حكمة عملية وهي وضع الشيء في موضعه. إن جلك أبا نمتكو حكمة كان برتو
قبا وهو الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وخلقا أمرا قدرا وشرعا. لم تكن مال جدما لم تكن حكمة أبو في سكي حكمة لما جنني تكفاني وان تيوري أمبرمو وان تكو إلى عليه كان هبتو جتشو hojiidhaan kan argamu yookiin laalchaan kan argu jenna yoo akkataa ibsataa irratti hundaa'u. Hikmaa kana namni zaahira waan tokko ilaale irra keessuma kana ilaale wanta waan sun ta'eef sababoota wanti sun itti argame sana beekuu danda'a. Inni kun maalinni sababni wanti kun kana ta'eef kanaaf jedheeti ajajas ta'ee likkiin waan dhufus shari'aadhaan waan argamu saala kanatti ilaalee hubata. Inni kun amma danda'ame fagaatuu danda'a. Hikmaan inni lammaffaa immoo waan ati hojjettee agarsiistudha. Inni kun maalinni waan hojjetamuu qabu bakka kaa'amuu qabu kaa'uudha. Gara sadarkaa isaatti yoo dhufnu sadarkaa sadii qaba jedhama. sadarkaan tokkoffaani an tuuxiya kulla shay'in haqqa walaa tucaddiihi hadda walaa tucajjiluhu an waqti walaa tuakhiru an. darajaan tokkoffaani waa hundumaafuu waan isaa malu kennuufiidha. Haqa waanuma hundaaf waan isaaf kennamuu qabu kennuufi, daangaa isaa darbuu dhiisuu, arifachuu dhiisuu fi yeroo isaarraa tursiisuu dhabuutu waytii isaatti haqa abbaa isaatiif kennanii daangaa isaarra darbuu dhiisutu sadarkaa tokkoffaa isaa jedhamaa jechuudha. inni lammaffaan an tashhada nazara Allahi fi wa'dihi wa ta'rifa adlahu fi hukmi وتلحظ بره في منعه. أن تشهد نظر الله أكرب إلى لاجر بيكو يعني في وعده وانني واداق ليجر وانني يعني وعد كني وانني واداق ليجر كيستي أكرب وان سنة أرقاجر سنة أرقو كيتي بيكو كيتي وان هجتي كيستي حكما قد كيستي ربين عدلي الأنقل حق أمات الأنقل أجتي بيكو أكسمس waan inni irraa nama dhowwe keessatti arjooma ta'uusaa tola rabbii ta'uusaa beekuudha. kun isa lammaffaa isaati. inni sadaffaan an tablugha fi istidlaalika albasiirata wa fi irshaadika alhaqiiqa. waan ragaa godhattu keessatti haqa bira ga'uudha. yeroo kallattii nama qajeelchitu dhugaatti qajeelchuu danda'uudha. inni kun hikmaa sadarkaa sadaffaa jedhameeti fudhatama. egaan inni kun maal jechuudha? sadarkaa isaa gaafa fudhannu darajaa qaba. inni tokkoffaan isa kana ta'a, inni lammaffaan kana ta'a, inni sadaffaan kana ta'a jennee beeknaa jechuudha. hikmaa keessatti wantoonni hikmaa horachuu nama dhowwanu jira. isa keessaa inni tokko qalbiin yani hikmaan kun nama الركون في الدنيا وهم غد وحب الفضول وحسد أخ. حكمان سريسا سماي الرادو في جرامة بكمسي ربتنا ما كنا أتشرادو قلبي وأفر كيسا جرتو كيسا هنتاؤو. حكمان كن في قلبي وأفر أف كيسا أبو وجن تاؤن دندو tokko maal inni duniyaa duukaa dheebochuu yookiin gara duniyaatti hirkachuu jechaadha. waa'ee borii akka mantaa jedhee nama yaadda'u, nama waan tirfii duukaa deemu, nama obboleessa isaa hassadu, nama hisdiin waan tirfii ta'e waan bu'aa hin qabne duukaa ooluu yaadda'u, duniyaaf dheebochuu kana keessa nama jiru qalbiinsaa abadan hikmaa baadhachuu hin danda'u jedha. inni lammaffaani wanti akka hikmaan horanne nama rakkisu jarjaruudha. waa hunda keessatti suuta jechuu dadhabuu, yeroo murtii fudhatan yoo waan tokko murteessan suuta jechuu dadhabuu keessa maaltu jira? hikmaan hin jiru jechuudha. gaafa kana hikmaa argachuu hin danda'u namni amala kana qabu. inni sadaffaa dayqul ufuqi wa adamu tafkiiri fi awaaqib al-umuur. laalchi namaa dhiphachuu, itti galee dubbii kanaa maal ta'a jedhanii ilaaluu dadhabuudha. inni biraa faqdul basiirati daallati alaa haqaa'iq al-umuur. waan dhugaa yookiin haala wanti tokko irra jiru, haqiiqaa wanti tokko irra jiru argachuu dadhabuun inni kun hikmaan akka qalbii namaa keessan teenye taasisa. inni biraan adamul istishaarati as-saalihiina wa ahli al-khibra. namoota gaggaarii ta'aniif beekumsa qaban mariisisuu dhiisuun waan jiru irratti
hikmaa akkan arganne nama taasisa. Adamul istifaadati min khibraati saabiqiin, warra darbirraa muuxannoo fudhachuu dhabuun, muuxannoo isaanii fayyadamuu dhabuun akka hikmaan arganne nama taasisa jechuudha. Wantoonni hikmaa argachuuf nama gargaaranis jiru akkuma kana. Otuu achiin gahin dura hikmaa kana lamatti qoodu. Hikmaa uumamaan rabbi namaa kennee fi hikmaa baratanii jennaan argamu jedhamee lamatti qoodama. Inni kun jira. Hikmaan uumamaan rabbi namaa kenne kan jedhamu inni kun egaa akkuma maqaasaa hikmaani innal hikmata jedha Abii Muusaa al-Ash'arii leeysat ka an kibari sin walaakin aaxaa'u Allaahi yu'xiihi man yashaa. Nam tokko hikmaa qaba, beekumsa qaba kan jedhamu ijaa dulloomeef hikmaan qabu namni kan kennaadhuma rabbiin abbaa barbaadeef kennu. Hikmaa kennaa rabbiin abbaa barbaadeef kennu jedha. Inni kaan ammoo akkuma gosa kamiiyyuu baratamee yaalii godhamee kan argatamu jira. Inni kun bakka sababoota yoo hojjetan hikmaan itti argamu jala deemanii kanneen kanatu jira. Egaan akkamittiin hikmaan kun horatamuu danda'a kan jedhu inni jalqabaa attafaqquhu fiddiin, ilmii barachuudha. Beekumsa barachuun waa'ee diinii ofii hubachuun hikmaa namaa kenna. Wal hikmatu samaratu ta'allumi bilkitaab. Nam tokko hikmaa qaba yeroo jedhamu firii inni ilmii rabbii kitaaba rabbii baratetu kana fida. Inni lammataa namoota gaggaarii ta'anii waliin jiraachuu, isaanitti makachuu, isaanirraa fayyadamuu kun ta'athiira qaba yookiin dhiibbaa qaba. Yaani namarratti gahee taphata jechuudha. Dhiibbaa qaba yeroo jennu gahee namarratti taphatu qaba jechaadha. Inni sadaffaan al-ibaadatul haqqa lillaahi subhaana. Dhugaadhaan rabbii ofiitiif bitamuu, rabbii ofiitiin keessi namaa walitti hidhamuu, macsiyaarraa fagaachuu, yaada ofii jala deemurraa fagaachuu. Inni afuraffaa تحري الحلال في مأكله ومشربه وملبسه وشأنه كله. نمتكو وان نياتو وان أقوفي وان أفتو كيستي إسا حلالة يقفا هردفو إن يكون أكني حكمة أرغتو إسا تاسسا سببو إن يكون أكني حكمة أرغتو نمني وان غاري نياتو يعني ساقل قلو تعاليما فريتا جرى أرغم جتشو. إني شنفاني كثرة التجارب yaalii heddummeessuudha. Waan tokko ilaalanii gaafa inni bu'aa hin qabne irraa fagaachuu danda'u isa kana. Inni jahaffaan an yata'ammada almar'u alaa ra'si nafsihi allaa yata'ammada almar'u alaa ra'yi nafsihi. Nam tokko yaaduma ofii qofatti hirkachuu dhiisee bal alayhi an yastashiira dhawil khibra والتجربة من إخوانه الصالحين. نمتكو يادا متى سارت تركتشو ديسي نما مريتشو ورا بيكم سكبان ورا موت النوك أباني مريتشو تو أكني خبر أنتني حكمة وراتو إساتاسي سيتشو. التحلي بالسمت عما لا فائدة فيه. نمتكو وان الرابوان أرغن توكورا تاليسو يوبا إسي إسا كان أرغتا جتشو حكمة أرغتا. نسد التفافي تمرا ألا أتكلف ما كفيت ألا تكلف ما كفيت ولا ألا أتكلف ما كفيت ولا أضيع ما كلفت. كريان الترجتمو كيسا توكو غافة ميتي لقبان الحكيم مال جدا حكمة أكمت سيك النمو دندي جدا مي غافة مي waan dirqama kontaanetti galee hojjechuuf of hin rakkisu. Waan dirqama narra kaa'ame tokko ammoo gochuu dhiisee of hin dabarsu jedha. Yaani gabaabaadhumatti isa kanatu karaa ittiin hikmaa argatanidha. Waan namarratti dirqama ta'e raawwachuu irraa duubatti jedhamuu hin qabu. Waan namarratti dirqama hin taane garuu duukaan bu'amu jechuudha. Hikmaan fakkeenyota hikmaa seenaa nabiyyoota anbiyoota darbee keessaa tokko alayhimussalaam gaaf tokko nabi Suleymaan alayhissalaam dubartoonni lama ijoollee lama baadhataniitu otuu jiranii kan jara lamaanii keessaa ijoollee mucaa isaaniiti. Mucaa jara lamaanii keessaa mucaa tokko bineensi jalaa fudhate yookiin yayyiin fudhate. Gaafa fudhatu isheen guddoon
dubartittii keessaa isheen guddoon dubartittii ishee xinnoodhaan mucaan inni bineensi fudhate kan keeti mucaan inni jiru kun kan kootii jetti. Wal falmiin gaafa ka'u nabi Daawud bira deeman alayhi salaam murtii kennanni. Gaafa bira deeman mucaa kana ishee guddoodhaaf murteessee geggeesse. Yeroo kana yeroo mana murtiitii bahanii deemuu kaan nabi Suleymaan itti dhufanii waan jiru itti himan. Waan jiru itti himan. Sana booda billaanaa fidaa mucaa kana jara lamaanii fanqixxeetti baqaskaa jedhanii gaafatan. Yeroo kana dubartittii isheen guddoon nu baqaskii jetteen, bakka lamatti nu baqaskii jetteen. Isheen xiqqoon immoo lakki hin baqaskin mucaan kun kanuma ishee guddooti haa fudhattu jette. Yaani garaan ilmummaa obsasii dhowwatee jennaan mucaan kun lubbuun jiraachuma qaba malee du'uun qabu waan jedhamu yaadde. Asirraa ka'anii hikmaa kana mala kana fayyadamaniitu dubartittii ishee xinnoodhaaf mucaa kana murteessanii nabi Suleymaan jedhama. Egaa inni kun hikmaa jedhama. Amma kallattiidhaan daliilaan waan biraan miti yaada jirurraa hubachuu danda'anii jechuudha. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam haala ummataa wajjin jiraatan keessattis hikmaa akkasii kana qabu. Hikmaa isaan qaban keessaa maanni gaaf tokko Aishaa radiyallahu anhaa gaafattee guyyaan rakkinni sirra ga'e hayaata kee keessatti kan guyyaa Uhudii caalaa ati cinqamte jira yaa ergamaa Rabbii jettee gaafatteeni turte rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Ergamaan Rabbii maal jedhan? Guyyaan cimaan na mudatee guyyaa gaafa Xaa'ifitti ani of lubbuu koo yaani akka jarri diinii irratti na gargaaranii da'awaa bakkaan ga'uuf na cina dhaabbatan warra Xaa'if bira deemee ani jara kadhannaan gaafa isaan na ari'an sana baay'ee cinqameen ture jedhe. Cinqiin Uhudii caalu isa kana. Uhudii isa namni itti dhume caalaa cinqii gaafa kanaatu anaaf guddaadha jedhu. Egaa warri Xaa'if na ari'anii jennaan deebi'ee galaa osoo hin jiruu gara Makkaatti deebi'aa osoo hin jiruu dhufee gaafan Qarna Tha'aalib gahu iddoo Qarna Tha'aalib jedhamu gaafan gahu malaayikaan Jibriil samaayirraa bu'ee Rabbiin malaayikaa tabba diigee gara gaggalchu si ergee jira. Ajaji yooti barbaadde biyya kana siif cufanii siif barbadeessu balaatti buusu tabbatti jiskanii fixuu jedhee natti dubbatee jedha. Malaayikaan tabbaas of na beeksisee yooti barbaadde kanan godhanaan jedhe tabba kana lamaaniin walitti jiskanaan jedhee jedha. Jennaan rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam lakki kun hin godhinaati. Rabbiin akka inni dugda jaraa keessaa nama Rabbii tokkicha abbadee shirkii dhiisu naa baasuun barbaadaa jedhan. Inni kun amma hikmaadha. Yaani innammaa ta'uu baatus booda isaa laalcha bal'aa akka qabu jechuudha. Hikmaas Rabbiin isaanii kenne mallattoo anbiyaati jennee jirra. Dabalata rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa waliigalteen Hudaybiyaa barreeffamu warra Qurayshoota maqaan barreeffamu irratti waliigaltee nabi Muhammad rasuulli Rabbii Muhammadii fi akkasuma Suheel ibn Amrii taasisudha jedhanii barbaadan keessatti jalqabuma bismillahir rahmaanir rahiim jedhanii gaafa seensa barreessan bismillah jedhii barreessi malee arrahmaanir rahiim kan jedhamu barreessin nuti hin beeknu jedhanii diidanii warri Qurayshoota kaafiroota waan ta'aniif ergamaan Rabbii kana taqabbalanii booda kanatti barreessuu qabdu bismika Allahumma jettee barreessuu qabda malee kan biraatti hin barreessin jedhan. أما ستانسي قبطين لمتا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله كن وان الرتي ولي قال محمد رسول الله في سهيل بن عمرو جدي بريسان كتابا سهيل بن عمرو أتى رسول ربي توكي وتوسي بيغنتي كعبار راس ديبسنو هم بيغنو محمد بن عبد الله جدي بريسي جدانين رسول ربي عليه الصلاة والسلام يوسن نسب دنا جتني سني محمد مرغما ربيتي barreessi Muhammad ibn Abdullah jedhii barreessi jedhanii barreessaa xalayaa sanaa fi waliigaltee sanaatti himan. Asitti rasuulli Rabbii otuma Rabbiin Rahmaan Rahiim jedhamu maqaarraa hambisuun osuma ofii isaanii ergamaa Rabbii ta'anii amananii jiranii maqaa isaaniirraa hambisuun hikmaadha. Waliigaltee maqaan kun amma asirratti kana malee jedhamee waliigaltee yoo hafe faayidaan dhufu hin jiru miidhaa malee. Kana waan beekaniif
عاقبا جرو إلى لني رسول ربي عليه الصلاة والسلام يادا كان تقبلا حكمانا كسبنا جتشو كان ملي صحابة الرحمن ربين جل نبي محمد أبدا محمد والله إذا كان كما كان في مثل دليلة أمن كيسا والرياضات المعملية كيسا لكن إذا جتشون سيجايرا جنان قال جدين لا إنجيني جدين قال هل تكلم فيه الصحابة وائي بك فرعون اتهلاك ميك نبرون بلان اتبوي سدقوغي كنبرو كيسة صحابوني دبتني روينان قال لا لك جدين قال هل تدري كم نجما في السماء أرجيا مميت سماء الرجل أكتا يبيكتا إنان قال لا جدين قال فكوكب منها تعرف جنسه طلوعه أفوله مما خلق ليس هند هرجي جنو هرجي توكو همما مني قصة هرجي سنا بيكتا يوم أكني بهو يوم أكني ليتو أمس مال را أكني أمم بيكتا يجرين قال لا هم بيكو جرين قال فشيء تراه بعينك من الخلق وانت تأتوكو كان إجاكيتين أرجيتو وما رب الرا كان تأي لست تعرفه هم بيكتو تتكلم في علم خالقه واي ربي أرجيك لأومي أوديسي تاعتي جدينين حكمان أكنا ثم سأله الشافعي عن مسألة من الوضوء فأخطأ فيها سنبودا واي ودو غافتين مچين دوغوري أكنا مچكون وهندان ألت إيغوديتي إسا ديبسي جتشون أنغاتو مرات التفوف أستي حكمة جتشون حالا كانان رغالي جرو دوغا أديسو جتشون دوغا أديسو كالتي تنما ديبسو جتشون egaan hikmaan salafoota irraa argame warra duriirraas ambiyoota irraas argame hedduudha walumaa galatti hikmaan barbaachisaa fi dhimmisiisaadha jechaadha darsi ittaanuun hanga walitti deebinutti haadaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad